Biyya ormaa keessa jiraachuun jaalala miti, jireenya guutuu gadi lakkisuudha malee. Barreeffama dhugaa fi qalbii namoota baay'ee nyaatu kana sagaleedhaan isinii dubbisa. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ata. Akkam jirtu nagaa keessa miti? Obboleettiin keessan nagaa kooti. Namoonni biyyoota ormaa keessa jirtanii hundi keessan viidiyoo kana akka seeraan dhaggeeffattan, akkasuma immoo hiriyoota beektan biraan akka geessan, akkasuma immoo dhaloota bira akka ga'uuf laayikii gochuu hin dagatinaa. Turtiin keessan anuma waliinaa turu. Akkas jedha. Namni tokko yoo biyya ofii gadi dhiisee gara biyya ormaa imalu, namoonni baay'een akka imala gammachuu, ilma carraa fi milkaa'inaatti ilaalu. Garuu dhugaan isaa akkana miti. Biyya ormaa keessa jiraachuun jireenya si beeku irraa addaan kutuudha. Guyyaa guyyaan garaagarummaa afaanii, aadaa, firaa fi miira nama nyaatu keessa jiraachuudha. Namni tokko bakka jiru keessaa yoo hin beekamne, namni tokko bakka jiru keessaa yoo hin beekamne, yoo hin jaallatamne, yoo hin dhaga'amne, lubbuun isaa jiraachuu dhiisuu caalaa hamaadha. Ati biyya ormaa jirta, garuu jireenyi kee eessa jira? Maatii kee biyya keessaa waan qabu hundaa gurguree si erge, mana isaanii gurguranii ilma keenyaaf akka carraa haa argatu jedhanii, ati immoo achi dhaqeen biyya haaraa keessatti hojii humnaa keessaa halkanii guyyaa hin beekamneen hojjetta. Hirribni kee sodaa waliin deema. Qaamaan jiraatta, garuu garaan kee badaadha. Barbaachisummaa fi kabaja fokkisuun si marsa. Ati achi keessatti ofiif jireenya ijaaruu osoo yaaltuu, maatiin kee eessa akka jiran dagatta yookaanis dagachuu si rakkisa. Guyyaa haati kee dhukkubsattee si yaaddu, ati bilbilaatti boossa. Erga lubbuun darbee awwaalcha hin argitu. Erga duutee suura isheedhaan yaadatta. Jireenya kanaaf hojjetta, garuu eenyutu si hubata? Miidiyaatti suura ofii maxxansitee namoonni akka si beekaniif jaallatan hawwita, garuu eenyutu dhugaa kee beeka? Eenyutu jireenya kee dhugaa waliin darba? Suuraa fi viidiyoon si mul'isa malee rakkinni kee hin mul'atu. Kana guutuu dagannee haadha keenya, abbaa keenya, ilmoo keenya yoo jiraatte fira keenya. Jireenya biyya ormaa akka daandii sibiila bareedaa fakkaata, garuu irra deemuun garuu miila sossobee onnee raasee garaa balleessee darba. Yeroo tokko namoonni jireenya keessa jiru osoo hin oolle akka lubbuun duuteetti jiraatu. Ilaalcha baay'ee booda hubanna. Haati keenya si arguuf malee hin beeku. Si du'uu hin fedhu jettee si eegdi. Amma garuu lubbuun ishee si hin argine. Ati garuu biyya ormaa keessaa maatii kee malee, biyya kee malee, aadaa kee malee garaan walaba fakkaatte, garuu garaarraa walaba hin taane keessa jiraatta. Hin jedhan biyya ormaa jiraachuun milkaa'inadha. Hin jedhin biyya ormaa jiraachuun milkaa'inadha. Jiraachuun biyya ormaa keessatti milkaa'ina argachuun hin danda'ama, garuu milkaa'ina jaalala malee, milkaa'inni maatii malee, milkaa'ina ofii hin guutu. Milkaa'inni maatii malee
milkaa'inni jaalala malee milkaa'ina ofii hin guuttu. Namni duuba deebi'ee biyya isaa keessatti maatii isaa fi saba isaa waliin jiraatu sun milkaa'ina dhugaa hin qaba. Ammaaf biyya ormaa keessa jiraachuu dhiisii jechuu hin danda'amu. Garuu hubadhu, ati biyya ormaa jiraatta malee biyya keessa hin jirtu. Ati fira dagattu garuu firri keessa hin dagatu. Ati biyya ormaa keessa baqatte garuu jireenyi kee si irraa hin baqatu. Mee gaaffii tokko sin gaafadhu. Ati dhaala kee biyya ambaa keessatti itti fufinsaan jiraachuuf yaadda ta'a moo gara biyya keetti deebitee bilisummaadhaan jiraachuu barbaadda laata? Karoora maal qabda laata? Jalqaba deemtee irraa hanga har'aatitti jijjiirama akka fiddee jirta? Itti fufinsaanii fi deebi'uu gidduutti maal filatta? Mee ati kan dubbisaa jirtu yaada kana akka waan ofii keetitti ilaali. Yoo nama biyya ormaa jiraatu beekte isaa yaadii. Yoo ati biyya ormaa jirta ta'es ofii ilaalii. Yoo biyya kee keessa jiraatte jabaadhu. Mee yaada kees barreessi. Obboloota kee waliif qoodi. Kanaafuu jireenya kana keessa yoo jiraattu jireenyi kun gabaabduu akka taate yaadachuu qabda. Maatii kee fi firoota hiriyoota kee yaadadhu. Barreeffama kana sheerii godhaa namoota biyya ormaa jiran biraan naaf ga'aa jedha. Egaa obboloota koo hordoftoota yeroo mul'ataa mara Waaqayyoo isinaa eebbisu. Akkuma beekamu kan beeleetu beeluu namaa beekaa, kan dheebotutus dheebuu namaa beekaa, kan rakkatetus rakkina namaa beekaa jedhu mitiire. Baay'een keenya haala jiruuf jireenya biyya ormaa keessa jiraachaa jirra. Garuu haa ta'u malee karaa diidaa maqaa biraa qabna, karaa keessaa immoo jireenya biraa qabna. Haalli jireenya biyya ormaa fi haalli maqaa biyya ormaa baay'een isaa waliin fakkaatu. Yeroo ammaa kana keessatti keessumaa yeroo ammaa kana keessatti biyyi kamiyyuu taanaan yaaddoo ilma namaa taatee jirti. Maaliif jennaan carraan isa tokkoof milkaa'uu danda'a. Isa tokkoof garuu milkaa'ina dhabuu danda'a. Isa tokkoof biyyuma namni hin jiraatamu jedhamee hin yaadamne keessatti namni sun milkaa'ee argama. Isa tokkoof immoo karaadhuma namni tokko milkaa'ee maatii isaa ofiisaa jijjiire keessatti namni sun fayyaa dhaba. Lubbuu isaanillee du'ee biyya gala. Biyyi lafaa walumaa galatti nama hundumaaf walqixa hin taatu. Garuu carraa jiraachaa jirru kanaaf Waaqayyo isa guyyaa har'a nuu laatee guyyaa kana nuu ga'eef galanni haa ta'u. Haa ta'uyyuu malee namni biyya ormaa jiraatu hagam sooromus hagam biyya isaa jijjiirratus lammii isaa yoo jijjiirrateyyuu eenyummaa waraqaa isaa yoo jijjiirrateyyuu gammachuun haga biyya isaa wanti isa keessa buufatu tokkollee hin jiru. Biyya gurguddatte keessa ta'anii biyyuma ofiishee hiyyeetti sana baay'een isaanii hin dheebotu. Garuu haala nageenyaa, haala jireenyaa, haala jechoota namaa, haala miidhamiinsaa fi gufuu baay'eedhaan biyya isaaniirraa baqatanii biyyoota ormaa keessatti galaa ta'anii jiraatu. Garuu haa ta'u malee bakka itti dhalatan yaadatanii, seenaa biyya isaanii yaadatanii, seenaa haadha isaaniif abbaa isaanii yaadatanii keessi isaanii bibir'ataa jiraata. Maaliif jennaan haga biyya ofii wanti namaa ga'u hin jiru. Garuu haa ta'u malee namni kamiyyuu biyya isaa jibbee namni keessaa ba'e hin jiru dirqama kan taatu malee. Maaliif jennaan yoo biyya ofii nagaa jiraate, yoo maatiin ofii nagaa jiraate, yoo haalli jireenya ofii, haalli karoora ofii namaaf milkaa'e namni kamuu biyya isaa keessatti, maatii isaa walii keessatti gammadee jiraataa ta'a. Garuu yeroo tokko haalli nuti itti yaadnu, haalli nuti itti barannu, haalli nuti itti daldallu, haalli nuti itti gaa'ela keenya godhannu, haalli nuti itti nagannu, haalli nuti itti milkaa'uudhaaf tattaafannu nuuf milkaa'uu dida
yeroo sana garuu milkaa'inni koo karaa kanaa laata jennee karaa hin beekamne filannoon keenya gara biyya ormaa taati. Biyya ormaa keessattis immoo itti tolee gammadanii waan hundi guutee fi miti baay'een isaanii kan jiraatan hin darbadhanii yeroo isaanii aarsaa gochaa humna isaanii dadhabaa imimmaan isaanii dhangalaasa baay'een isaanii booruuf kan aarsaa ta'anitu jiru malee biyya ormaa kana keessatti hafee asumatti jiraadhee asumatti hin gammada kan jedhani namoota muraasa. Kanaaf barreeffamni kun wanta baay'ee garaana nyaateef akkasuma immoo jiruuf jireenya dhala namaa baay'ee keessatti waan dubbifamuuf sagaleedhaan isiniif qoode. Turtii na waliin gootaniif galatooma.